Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan kufaatii hamaa keessa jiraachuu Ameerikaatti himtee jechuudhaan dubbachuun dhaga'ame. Kunis eega Iraan marii Nikuleeraa yoo dhiifne dhimmoota biroo irratti waliigaluu dandeenya jettee Ameerikaa beeksifteen booda ta'uun dhaga'ame. Hawaasni Musliimaa Aksum dhiibbaa irraa gahaa jiru wal qabatee uummanni Itoophiyaa sagalee akka ta'uuf gaafatanii. Chaansilariin biyya Jarman Federik Merzin aangoonni biyyoota Iraan qondaaltota Ameerikaa qaanesanii jiraachuu himuun dhaga'ame. Kunis wayita waldhabdeen biyyoota lameenii marsaa lammaffaan jalqabamu malaa jaamesuu ta'uun ibsame. Balaa konkolaataa Itoophiyaa keessatti qaqqabaa jiru lubbuun namoota hedduu barbadaa jiraachuu fi miidhaan qabeenya irra gahaa jiraachuu isaa ibsame. Damee dippiloomaasii fayyaatiin bilkaa'inni olaanaan Itoophiyaa keessatti argamee jiraachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Daabaa himtee bal'inaan dhiyeesse. Daawwattootaa fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu. Guyyaan irraa Eebila 28/2026 kan ta'e lambeessi dhageessifne hanga footootu Hegeree Miidiyaatii amma bal'ina duuttaansa. Biyyi Iraan kufaatii hamaa keessa jiraachuu Ameerikaatti himtee kaje pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kanaaf ammoo hanga daddaametti Ameerikaan lolaa Hormuz daftee akka bantu gaafachuu isii dhaga'ame. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp karaa toora miidiyaa hawaasaa isaa Tirat Sooshaal irratti akka ibsetti Iraan hanga daddaametti Ameerikaan hulaa galaana Hormuz daftee akka bantu gaafachuu ibsuudhaan Iraan ammoo kufaatii hamaa keessa galuu agarsiisaa jechuudhaan ibsuun mul'ate. Haa ta'uutii malee Iraan gama isiitiin dubbii Tiraamp tanaaf deebii kan hin kennine yoo ta'u Tiraamp ammoo ibsa ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araagaachii hordofuudhaan dubbii tanaa kan dubbate ta'uu isaati. Abbaas Araagaachiin wiixata kaleessa akka ibsetti Ameerikaan dhimma Nikuleeraa yoo dhiifte dhimmoota biroo irratti kan mari'annu ta'a jechuudhaan nagaan bu'ee achi booda immoo hulaa galaana Strait of Hormuz baruu dandeenya jechuudhaan eega ibse Tiraamp dubbii kana dubbatuu isaati. Erga marii araaraa Ameerikaa fi Iraan milkii malee xumuramteen booda illee biyya Raashiyaa deemuudhaan pirezidaantiin Raashiyaa waliin marii bal'aa taasisee jira. Haa ta'uutii malee mariin isaanii tun hanga ammaatti bal'inaan kan ibsameen ta'uu isaati. Gabaasni New York Times irraa akka mul'isutti Tiraamp karoora Iraan waraana kana xumuruu fi dhiyeessite gamaa jiraachuu beeksise. Karoorri kunneen ammoo Ameerikaan buufata doonii Iraan ugguruu dhabuu akka qabdu akkasumallee dhukkaasa yeroo dheeraaf akka itti fufuu fi mariin Nikuleeraa erga uggurri galaanaa kaafameen booda kan eegalamu ta'uu Tiraamp yaada qabaachuu beeksise. Hawaasni Musliimaa Aksum dhiibbaa irraa gahaa jiru wal qabatee uummanni Itoophiyaa sagalee akka ta'uuf gaafatanii. Akka masjiida seenanii hin salaannee fi nama du'es qe'ee aksaanii Aksum keessatti akka hin awwaalle ergaa dhorkamanii torbee lamaa ol kan dabarse. Aksum keessatti barattoonni isaanii shamarranis hijaaba dhorkamuudhaan barnoota irraa akka adda galan erga taasifamanii hoggaa caale jira. Naannoo Tigraay ulaa seensaa amantaa Musliimaa Itoophiyaa kan taate Aksum giddugalaa fi qe'ee Najaashii yeroo ammaa kana Musliimotatti duddaa waan garagalfattee jirtu fakkaata. Dhiibbaan amantaa Musliimaa naannoo Tigraay Aksum keessatti irraa gahaa jiruun hawaasni kiristaanaa hedduu dabalatee namoonni hedduun sagalee ta'uun gocha kana mormaa kan jiran yoo ta'u bulchiinsi Tigraay fi jiraattonni magaalaa Aksum obboloota isaanii Musliimaa irratti garaa jabaatanii gocha amantaa Musliimaa jibbuu fi masjiida seenanii salaatuu dhorkuun sagalee azaanaa dhagahuu hin barbaannu jedhan jiraattonni magaalaa Aksum hordoftoonni amantaa kiristaanaa. Masjiida ijaarrachuun Musliimota erga dhorkanii booda iddoo Musliimonni kireeffatanii itti salaataa turanii erga harkaa cufanii fi hawaasa Musliimaa magaalichaa irratti reebichaa fi doolii daldalaa isaanii erga harkaa cufanis ture jira. Kanaan gamatti doorsisni cimaa Musliimota irratti raawwatamu irratti argama. Salaataa Jumaa erga dhorkamanii torbee lama kan darbe dubbii kana qofaan hin dhaabbanne. Namni Musliimaa tokko Aksumitti erga du'e awwaalachuudhaaf kan dhorkaman hawaasni Musliimaa Aksum reeffa awwaalchaaf yeroo deemanis daandii irra qabatanii akka hin deemne dhorkanii jiru. Akka Haruun miidiyaan hawaasa Musliimaa Aksum irraa obeeffadhe jechuun gabaasetti hooggantoonni majlisaa naannichaa irrattis murteewwan kana akka fudhataniif dhiibbaan guddaan gahaa jiraachuu isaa gabaasaa kan jiru yoo ta'u hawaasa Musliimaa Aksum irratti dhiibbaan gahaa jiru cimee itti fufuu isaatiin wal qabatee hawaasni Itoophiyaa akka sagalee ta'uuf jiraattonni naannichaa gaafachaa jiru. Chaansilariin biyya Jarmanii Federik Merzin aangoonni Iraan qondaaltota Ameerikaa qaanesanii jiraachuu himuun gabaafame. Bulchaan biyya Jarmanii kun bulchiinsi Iraan qondaaltota Ameerikaa biyya Paakistaan Islaamabaad deeman Ameerikaan waraana Iraan keessaa bahuudhaaf tarsiimuuf tooftaa fayyadamaa akka jirtu kan mul'ise jechuudhaan
Ameerikaan dadhabina qabaachuu qeeqe. Yaanni qondaala biyya Jarmanii guddaan kun wallabdee turan Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa miseensota neetoo ta'an gidduutti dhalate ammallee diranuu kanan beestoon ibsame. Warri Iraan bareechuu irratti ogummaa cimaa qabu kajee chaansilariin biyya Jarmanii kun akkasumallee dhimmoota marii dhiyaachuu hin qabne irratti mari'achuu dhiisuun ilaalcha baay'ee barbaachisaadhaa fi ilaalcha baay'ee faayidaa qabu ta'uu qondaalli guddaan biyya Jarmanii kun ibse. Warri Ameerikaa hanga ammaatti Islaambaaditti imalanii bu'aa tokko malee akka deebi'an kan taasise ta'uu qondaalli kun ibseeti jira. Chaansilariin biyya Jarmanii kun keessumattuu eegdonni warraaqsa biyyaalessaa kun marii hatattamaa yeroo taasisanitti ejjennoo isaanii jijjiiruu dhabuun Iraan kan dinqisiifata ta'uu ibse. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp miseensota neetoo tumsa naaf hin goone ni adabamjee kanaan dura kan dhaate tokko ta'u biyyoonni Awurooppaa hariiroo dippiloomaasiitiin ammas Iraan wajjin jiraachuu mul'ise. Keessumattuu hulaa Strait of Hormuz bansuudhaaf pireezidaantiin Ameerikaa deeggarsa kan gaafate tokko ta'u biyyoonni hedduun ammoo pireezidaantii Ameerikaa jala rincicaa turuunis ni beekama. Tiraamp osoo isaan hin dubbisin komataa akka ture himuudhaan Ameerikaan Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti waraana eegaluun Ameerikaa kan salphise ta'uu beeksisee jira. Balaa konkolaataa Itoophiyaa keessatti qaqqabaa jiru lubbuun namoota hedduu barbadaa jiraachuu fi miidhaan qabeenya irra gahaa jiraachuu isaa ibsame. Qorannoo baatiiwwan 8 darban keessatti taasifameen balaa lubbuu namoota hedduu akka dabarsee fi miidhaa qaamaa akkasumas mancaatii qabeenyaa irra gahee wal qabate beenyaan birrii biiliyoona 1.9 ol akka kafalamee jirus ibsame. Tajaajilli faayinaansii nageenya daandii fi fandii ittisaa balaa akka beeksisetti mallaqni kun kan kafalame dhaabbilee inshuraansii qofaaf akka ta'e kan beeksise yoo ta'u balaa tiraafikaa Itoophiyaa keessatti mudataa jiru miidhaan cimaan qabeenyaa fi lubbuu namaa irra gahaa jiraachuu isaa addeessee jira. Kanaafis beenyaawwan hedduun akka kafalamee fi dhiibbaawwan guddaan biyya irra gahaa jiraachuu kan ibsame. Mallaqa waliigalaa beenyaaf kafalame birrii biiliyoona 1.9 keessa birrii biiliyoona 200 fi miiliyoonni 70 ol akka kan balaa du'aatiif kafalame ta'uusaa kan ibsame yoo ta'u miidhaa cimaa qaamaa fi yaala deddeebii miidhamtootaatiif akka oolee jirus itti gaafatamaan deeskii tajaajila inshuraansii balaa tiraafikaa Itoophiyaa aadde Ikraam Yusuf himanii jiru. Mallaqa hafe keessaa ammoo qabeenya balaa tiraafikaa miidhamee fi 23 fi 375 beenyaa akka kafalamaa jiruu fi walumaa galatti beenya biiliyoona 1.6 ol akka kafalame kan himame yoo ta'u dabalataanis dhaabbanni kun dhaabbilee inshuraansii alaatiif birrii miiliyoona 4 fi 737 ol beenyaa dabalataa kafaluusaa ibsanii jiru. Beenyaan kun kafalamu namoota balaa geessisanii miliqan yookaan konkolaataa inshuraansii hin qabneef qofa ta'uu kan ibsame yoo ta'u kanarratti hundaa'uun balaa du'aatii fi giddu galeessaan birriin 190 kafalamu akka dandamee jiru kan ibsame yoo ta'u haala balaa irratti hundaa'uun birriin 30 irraa eegalamee kafaltiiwwan akka raawwatus ka ibsaniiti jiru. Namoonni miidhamanii fi maatii isaanii ragaa bulchiinsaa guutuu dhiheessan kafaltii itti fufiinsaan taasifamaa jiraachuu odeeffannoo miidiyaa ahadurraa argame kan addeessu yoo ta'u balaa tiraafikaa fi miidhaawwan balaa konkolaataatiin qaqqabanii wal qabate beenyaawwan kafalaman dabalatee miidhaa lubbuu namootaa fi qabeenya irra gahu Itoophiyaa keessatti baatii 8 keessatti dabalii guddaa argisiisuusaa gabaafameera. Itoophiyaan damee dippiloomaasii fayyaatiin milkaa'ina olaanaa argattee jiraachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Daabaa guyyaarraa himte. Waggoota jijjiiraman dabran kana keessatti damee dippiloomaasii fayyaatiin milkaa'inni olaanaan argamee jira jette ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Daabaa. Dr. Maqdas Daabaa waltajjii mata duree milkaa'ina misooma hawaasummaa ijaarsa biyyaaf jiru irratti milkaa'inoota damee fayyaatiin Itoophiyaan sadarkaa gaarii jiraachuu ibsite. Dameewwan dippiloomaasii fayyaa dameewwan guddina guddaan ittiin galmaa'e keessaa tokko kan ta'e waggaa ta'u jijjiirama dura qaawwa ture adda baasuudhaan qajeelfama waggoota 30 ture fooyyeessuudhaan tarsiimoo dursanii ittisuu dabalataan imaamata yaalamanii fayyuu hojiirra oolchuun bu'aa gaarii argamee jiraachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Daabaa himte. Kunuunsa fayyaa sadarkaa jalqabaa ogeeyyii fayyaa gahoomsuu akkasumallee tajaajila fayyaa babal'isuu akkasumas hojiilee tola ooltummaa hojjetamaniin milkaa'inootni jabaan gonfachaa jiraachuu ibsite. Kunis Itoophiyaan waltajjiiwwan idil-addunyaa garaagaraa irratti adda durummaadhaan akka filatamtu isii taasisee jiraachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa guyyaa irraa ibsiteeti jirti. Kanaanis immoo Itoophiyaan yaala tola ooltummaa baqaqsanii yaaluu ijaa yeroo ammaa tana hospitaalota 191 keessatti tola ooltummaadhaan dhaabbilee fayyaa dhuunfaatii fi mootummaa wajjin wal ta'uudhaan kan kanatti hoggaa ta'u kunis immoo fooyya'insa damee fayyaatiin Itoophiyaa keessatti argama keessaa bu'aan isa tokko ta'uun ibsameeti jira.